Saajin obseedhaan egaa diraamaa Sakaallaa irratti kan beekamtu Tigist Maamuyyee gara stuudiyoo keenyaatti baga nagaadhaan dhufte. Galatoomaa jecha isinis kabajanii bakka badee bakka jiru barbaadanii waan stuudiyoo keessanitti nawaamtaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Tole atis galatoomi egaa Saajin obseen keessattuu diraamaa Sakaallaa irratti akkuma duratti kaasee poolisii taateeti kanatti hojjechaa turte kaaraakterisii kenname jechuudha. Mee akkamii diraamaawwan garaagaraa hojjechaa turte Tigist maaliif baddee eessatti baddee isa jedhurraa haa jalqabnu laata? Eeyyeen anaafis gaaffiidha namoota biraatiifis gaaffii ta'uu danda'a. Kan akka kuumu baay'ee badanii jiran na jiru. Sagantaan kun jalqabamuu isaatti baay'ee natti tola. Maaliifi namoonni baay'een akka wal barbaadanii aartii kana walii wajjin guddisan anis abdii kooti fedhii kootis galatoom irra deebi'ee galatoom isiniin jechuun barbaada. Inni tokkoffaa kan hin duubatti na deebi'u na godhe daayirektaroota ta'uu danda'a, barreessitoota ta'uu danda'a, wal beekumsaanii kan hojjetamu. Walitti dhufeenyaan kan hojjetamu. Ani immoo jireenya koo godhadheetaniin aartii kan hin hojjechuu barbaada yeroo sanatti. Maaliifi hojii biraa keessattuu hin galiin aartiin jireenya koo ta'een kan hin hojjechuu barbaade. Sun yookiin ji'a sadiitti ta'uu danda'a yookiin waggaatti ta'uu danda'a. Sibirayyuu ga'uu dhiisuu danda'a. Sun akkan duubatti deebi'u na godheera. Nama wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu qabdu malee hojjechuu hin dandeessu yookiin wal beektu malee hojjechuu hin dandeessu. Namni kun taatee akkamii ta'a hojii akkamii hojjeta ittee wal beekumsaani malee kan anaaf perfeektiidha kana na hojjete na jaallatame kan hojjechiisnu hin turre. Wanteen kun wanti ta'aa ture kun hundi akkan keessaa ba'u yookiin duuba dhaabadhee ilaalu na godhee jira. Amma garuu abdiin qaba akkan hojjedhu. Namoonni na wajjin hojjechuu barbaadanis balballee koo banaadha jechuun barbaada. Tole Tigist diraamaa Sakaallaa akkasumas immoo dambalii kan televezyiinii OBS irratti darbaa ture akkasumas immoo tapha gaggabaabaa booqaaf burree beeksisoota adda addaa irrattis hojjechaati kanatti turte. Egaa hordoftoonni keenyas nu ilaalaa jiru akkuma tamma kaasee barreessitoonnis daayirektaroonnis egaa sagantaa kana in ilaalu. Kana booda fedha hojjechuutiin qaba waan ta'eef yoo naaf feertan kamirrattuu taphachuu nan danda'a kan jedhu kaastee jirta balballi koo banaadha jetteetta. Balballi koo banaadha dhugaadha. Eeyyee. Kanaaf Tiijiin yoo kaaraakterii kamuu kennameef nama hojjechuu dandeessu jedhan dhuguma. Egaa jireenyumti koo iyyuu aartiidha. Yoo naasa'es yoo nyaadhus namoonni na ilaalan natti kolfaa yookiin kolfisiisaadha jireenya koo keessatti. Cinqiin danda'u kolfuu taphachuudha wanta ta'eef sun anaaf aartii guddaadha dheeyyaadha. TV irraa dhabamus namoota naannoo koo jiran bohaarsaa jiru dheeyyaadha. Kanaafiyyuu nan danda'a dheeyyaadha. Inumaayyuu guyyaa bashannanaati Tiijiin. Mee kadhattuu taate al tokko kaaraaktera wayii nutti agarsiistaa? Karaadhuma daarii teessituma karattaa. Karaadhaan jira. Egaa Farankaa wayii barbaadadhaanis waan asii kenna. Nabiran darbina maalo nabiran darbina waan nyaadhu dhabe waan nugu dhabe nabiran darbina biri tokko naa kenna maalo mucaakoo na jalaa beelee biri tokko naa kenna maalo nabiran darbina adara rabbiin nabiran darbina adara oromoo nabiran darbina maalo nabiran darbina maalo. Suma dhugumaa taanaani ani imimmaan kootu dhufe Tiijiini. Atis boosii attamtiire? Akkaataa itti kadhattutu dhuguma ta'uu dandeessa Tiijiin. Gara aartii kanaatti haala kamiin dhuftee Tiijiin immoo eessatti dhalattee guddattee haalli isiin keessa turte maal fakkaataa eenyutu immoo gara aartii kanaatti akkati dhuftuuf immoo fakkeenya kanatti godhataa turte eenyudha kan jedhu immoo akaasnu laata? Egaa kan dhaladhee guddadhee Iluu Abbaa Booraati. Baadiyyaadha ijoollee baadiyyaati aanaa keessaa Chibiyee jedhamti dhaladhee kan guddadhe. Carraa barumsaatiin baay'een kan inni asitti argame. Garuu aartii kana eessatti jalqabde kan jedhuuf duruma manatti jalqabe. Egaa ijoollee taatee gaafa ergamtu buna waamuu ergamuu dandeessaa wanta adda addaatti gaafa ergamtu namoota kokkolfisiisuudhaan kan hin beekamu sanarraan kan ka'e maqaa addaallee naa ba'ee ture. Maal jedhama? Qasaanee jedhanii na waamu. Qasaanee jechuun kolfinee yookiin bohaarree akka jedhanitti jarri naannoo keenyatti kan na waamani. Sanarraan kan ka'e naannoo amantaatti yeroo baay'ee kan hojjennu.
baacoo ta'uu danda'a diraamaa waan adda addaa naannoo amantaatti kanneen hojjechaa ture. Sanarraan kan ka'e gaafuma magaalaatti gaafan galuu guddachaa gaafan dhufu graduate godhee akkuma ba'eeni naannoo Moojoo kana naannoo Dhaka Booraa lafa jedhamtu yeroo jalqabaatiif qacaramee kan hojjechaa ture. Achi keessatti hin jiru bu'aa baay'ee qaba. Asirraa fagaadhee obboleessa koorraa fagaadhee hiriyoota koorraa fagaadhee biiroo haaraadha wanti hundaanaaf haaraadha. Sana keessa ittuu hin jiru beeksisi akka ba'e ijoolleen natti himan asii Saatabaa'oo yeroo sana gara OBN ture jijjiiramne Saatabaa'oo beeksisi ba'eera naan jennaan qaxxitaa achuma hojii koo dhiisee taniin eeyyama ji'a fudhadhee nan dhufe ji'a tokko akkas leenji'ee eegga maqaan koo darbee booddee ittuman homaa tokko hin argatin darbiteetta hin hojjetattuun hin jedhamin qodaan achii qabu dhaqee fidee dhufe nan dhiise sanaan hojii mootummaa yookiin hojii haala mijeessitu sana dhiisee gara aartiitti dhufe jechuudha. Ani immoo waan odeeffadhee bar. Maaliin jetture? Maal? Yeroo reediyoo dhaggeeffattu jedhan dur. Akkamitti reediyoo kana keessa galuu hin danda'a jechaa turteedhani. Achi ituu reediyoodhaan hin dhaggeeffatamin sagaleen kee televezyiinii irratti mul'atte. Dhugaadha ijoollee ta'eeni taasii addaati. Baay'ee daa'imman ture akkuma silasiin jedhe. Dabbasaan koos dheeraa ture ijoollummaan kunis jira namoota nan kokkolfisiisiin jedheera. Qasaanii naan jedhu na ala sanatti Zaalash Qibaatiin natti fakkaata kan beeksifamaa ture. Zaalash Qibaatiin kun dabbasaa dheeressaa maaloodha itti haasofti. Na maqaa eenyu akka isheen taate hin beeku akka kanaa taata akka ishii kanaa taata naan jedhu eenyu isheen hin jedhan akka mulaalem kana taata dabbasaa kee kanaan haala kee kanaan akka ishee taata naan jedhu maal jedhu kun maal jechuu barbaadaniiru. Reediyoon waan xiqqishu tokko. Ana kan taasise keessa lixa. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyootiin egaa sagantaa keenya hordofaan wajjiniin turaasiniin jenna. Egaa jidduudhaan egaa akkasuma kolfisiisaa tumayyuu mee diraamaa isheen hojjetaa turte ilaallee walitti deebina. Isa mana eenyu gabaadha. Obboleessa koo tokkicha koo. Isin boo'initi. Barbaadu dhuftee gaafachuu dandeessa. Tokkicha koo fudhatina. Ani eenyu waliin hin jiraadha. Eenyu waliin hin jiraadha dhumaruu. Kottu. Roobsana baheeramoo jira. Amma wayii bakki bilbiltuuf ture. Asumatti argadhee yaadee ture. Osoon sitti nime abbaan roobsan isin argee ture. Dhugaa jedhame. Eenyu sitti hime? Abbaan roobsan dinatti mee waa'ee keessa na gaafatanii turan. Maal jechuu keeti? Akkamitti si gaafachuu danda'e? Ani fata akka riyaa taanee beekamoo? Isa roobsan itti minsee. Maalumaafuu abbaan roobsan akka roobsan fuudhu baay'ee barbaadu. Antis immoo mucaa gaarii ta'uu kee itti hin jiru. Galatoomii giiftii koo. Mee egaa yeroo keessanii sana sakaallaan diraamaa baay'ee jaallatamaa turedha. Hordoftootni bakka eenyunuyyuu tuuna jala ba'uu baatee jedhee diraamaa ilaalaa turedha. Diraamaa akka afaan Oromoon hojjetamanii ilaalamaa turan keessaa tokkodha. Sana boodas immoo diraamaawwan hedduu hojjetamaatii kan jiranu aartiin uummata keenyaa isa kanaan duraarra amma fooyya'aatii kan inni dhufee jiru. Aartistoonni keenyas immoo diraamaawwan garaagaraa hojjechuudhaan gara YouTubeetiin illee dhufaniiti kan isaan jiranu. Namoonni filannoowwan garaagaraa qabu amma sooshaal miidiyaa kanaanis fayyadamuudhaan jechuudha. Mee diraamaa keenya kanarratti diraamaa Oromoo kanarratti yaada maalii qabdame? Dhugaadha egaa sakaallaa booda diraamaa adda addaatu darbaa jira. Ilaaleeras baay'een ilaalaa baay'een itti bohaara maaliif keessa koo jira gatiin siin jedheef yeroo hundumaa hordofa. Maalirra jira akkamitti jira eenyufaatu hojjechaa jira iddoo kanatti mo'attuun ofii kootii galee kan jettus jira. Carraasaa argadhee ittuun hojjedhee akkamittiin hojjedha laata kan jettus jira wanta ta'eef sana na hordofa. Kanaan dura kan darbe hireen jira diraamaa adda addaa ture. Waan akkasii jirtu ture ijoollee baay'eenis irratti mul'ataniiru. Garuu kan na gaddisiisu keessaa diraamaa kana akka amman hojjechaa turetti akkasitti ofitti amanamummaa qabaadhusi daarektarri koo yookiin barreessaan anaan na yaadannee laata.
ani yookiin saajinummaa kana yookiin sekreetirummaa kana yookiin akkuma taphoota adda addaa irratti waan hojjetu kan ani hin taane laata mucaan kun maaf badde mucaa kana nan hojjechiisa jedhee kan na barbaade illee hin turre. Sun yaada mataa namaa ta'uu danda'a yookiin akkuma sitti walitti beekumsaan fuuldura warra jiru duwwaa fayyadamuu ta'uu danda'a. Garuu amma gaafan ilaalu diraamota baay'ee yookiin kontiiniitii ta'uu danda'a yookiin meekaappii ta'uu danda'a. Bakka jiramti wantoota adda addaa gaafa duubatti si jalaa afu kanan yaadirraa gaafa duubatti na jalaa afu na aarsa akka nama tokkootti. Maaliifii kana koo gochuu hin danda'ama ture. Kana koo gochuu hin danda'ama ture itti gaati ofitti yaaddu jira. Amma anaani rakkoon akka rakkoottaatis kaastee jira. Garuu wanti natti mul'atu tokko maalidha? Walitti dhufeenyi artiistota keenya ituu cimeeti. Waliin cimanii waan gaarii tokko hojjetanii ba'uun akka danda'amudha kan natti mul'atu waan ta'eef walitti dhufeenyis cimuu akka qabudha kan hin kaasu. Tigist maal ilaaluu jaallatti hojii aartii keessaati? Maali kanatti hordofuu jaallattu? Egaa Tigist kan isheen jaallattu koomeediidha. Koomeedii baay'een jaalladha. Ammoo sooshaal miidiyaadhaan karaa dhufan kun tiiktookii yeroo ammaa kana nan ilaala. Isa dura garuu koomeedii baay'een jaalladha. Egaan ilaalee yookiin namoota wajjin teenyee gaafa ilaallutti namoota na bira jiran koomeediin ilaale sana irra deebi'eetan ta'een itti agarsiisa. Isa achi TV irraa ilaalan caalaa taatee kootti immoo gaafa jarri kolfanii bu'aaran anis baay'ee na gammachiisa. Kanaaf koomeediin jaalladha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa yeroo kaayyootiin egaa qophii keenya keessummaa yeroo kaayyootiin immoo artiist Tigistiin istuudiyoo keenyatti affeerree haala gaarii ta'een egaa waa'ee aartii irratti gaaseenis dubbataati kan turte isinis itti gammaddaniittu jenneetii kan nuti yaannu marree torban immoo qophii kan birootiin egaa kan walitti deebinu ta'a. Tigistis baga gara istuudiyoo keenyaatti dhufte jennee akkuma sisimannee galatoomii baga nu dhufte isin jenna ammas. Isinillee kabajanii jaallattanii barbaaddanii akkamitti badde maaliif badde waan naan jettaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Dhugaadha dhaabbanni kun dhaabbachuunsaa anaafillee gammachuu guddaadha. Maaliif kan na caalaa aartii Oromootiif bu'aa baay'ee baasanii badanii lafatti badanii namni barbaade dhaballee yookiin miidiyaan hin barbaanne yookiin namni dhuunfaa hin barbaanne namoota badan kana sagantaa akkasii kana barbaaddanii argachuu keessaniif anaanis waan na argattaniif galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Irra deebi'ee uummata kootii wajjin yookiin aartii koo boriitu hojjedhee uummata kootiif biyya kootiif bu'aa akkan buusu waan na gootaniif namoota na wajjin hojjechuu barbaadanii lafan jiru dhabanillee akka walitti dhufee wajjiniin hojjedhu waan na gootaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Tijjii atis baay'ee galatoomii jabaadhu aartiitti deebitee immoo hojii garaagaraatiin si ilaaluu barbaanna. Uummannis akkasuma akka jedhu abdiidha kanan qabu. Maarreegaa yoo si argachuu barbaadan bilbilli kan keenyallee kan sagantaa yeroo kaayyoo irratti public godhamee deemaa jiru waan jiruuf bilbilanii nu gaafachuu danda'u. Karaa kiyyaanillee si argachuu ni danda'u. Barbaachisaa taanaanis immoo artiistota si wajjin hojjechuu barbaadaniif bilbilattiin si argachuu barbaadan egaa dubbachuus hin dandeessaa. Gara FB keetiitiinis immoo beeksisuu ni dandeessa. Personal kan hin qabu wanti ta'eef sooshaal miidiyaa irrattis waanumaan jirudha. Namoonni na barbaadan Tigist Maamuyyee jettanii feesbuukii irrattis na argachuu dandeessu. Yoo bilbila koo barbaadan karaa obboleettii koo dhaabbata kanatti bilbiluudhaan na argachuu dandeessu jedha. Galatoomii.